Tolega hordoftoota fi jaalattoota maatii chaanelii keenyaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu nageenya badhaadhaa isiniin jecha. Egaan akkuma beekamu accounting waanii waliin eegallee chapter 3 accounting for merchandising business waliin ilaalaa turre xumurree jirra. Egaan kutaa har'aa kana keessatti immoo kutaa baay'ee barbaachisaa fi murteessaa ta'e accounting for cash and receivables kan jedhu isiniif qabadhee dhufeera. Chapter 4 salphumatti hubachuu waan dandeessaniif yeroo baay'ees barsiisonni hin barsiisanii kanaaf jedheen irra darbee yoo barbaachisaa ta'e guyyaa tokko itti deebi'een guyyaa tokkoon sunii xumuruu danda'a. Kanaafan kutaa murteessaa fi barbaachisaa ta'e accounting for cash and receivable kan jedhutti darbe. Egaan kutaa har'aa kana keessatti accounting for cash kan jennu sajalattis kaashiin maal akka ta'e waliin ilaalla. Kaashiin ni jennee dubbannu kunumti hiiktisaa maalidha kan jedhu internal control kan jedhu waliin ilaalla. Apply internal control principle to cash kan jedhu ilaalla. Prepare bank reconciliation kan jedhu konseptii baay'ee murteessaa fi barbaachisaa ta'e bank reconciliation kan jedhu waliin ilaalla. Petty cash change fund kan jedhaman waliin ilaalla. Partii lammaffaasaa accounting for receivables dha. Account receivable fi not receivable kan jedhaman jechuudha. Isaan kana keessatti meaningii fi akkamitti akka recognize goonu receivable keenya waliin ilaalla. Valuation isaanii account receivable akkamitti valuate akka goonu ni ilaalla. Inni kabiraan presentation statement presentation isaanii illee ni ilaalla jechuudha. So kanumaaf gabaabumatti toopikii har'aa paartiin kun paartii baay'ee bal'aa waan ta'eef yeroo baay'ee nutti fudhachuu danda'a. Qofumatti kaashii kan jennu kun paartii 3 nutti fudhachuu danda'a. Receivabliin akkasuma 2 nutti fudhachuu ni danda'a. Amma danda'ame sirriitti explain gochuu barbaada. Xiyyeeffannoodhaan duukaa bu'aan siniin jedha. Akkasuma maatii chaanelii keenyaa osoo hin ta'in warri jirtan hundumti keessan subscribe, like, share gochuun maatii chaanelii keenyaa ta'a. Nu jajjabeessaa, nu cina dhaabbadhaa siniin jenna. Kallattumaan mee gara toopikii keenyaa har'aatti aada barru innis kaashii jedha. Kaashii jechuun maali? What is the cash jedha. Kaashii kan nuyi jennee dubbannu kun definition isaa maalidha yoo jennee ilaalle cash consists of coins jedha. Currency or paper money or check excluding non-negotiable checks, net sufficient fund, post-dated, excluding jedhala. Warra kan dabalatu jechuudha. Negotiable check, net sufficient fund fi post-dated kan dabalatu jechuudha. Inni kanaaf maal dabalata jechuudha? Kaashiin keenya kaash jennee kan nuyi ilaallu kuni coinii kan nuyi jennu jechuudha. Saantiba ishee jennu harkaa qabna. Currency or paper money birrii 10 waraqaadhaan arginu sun kaashii jalatti ramadamte jechuudha. Cheekoliin kanneen akka negotiable cheekii, net sufficient fundii, post dated kanarraan ala ta'an kanneen akka money orderii, money on hand or depositii warri jennu kuni maalidha? Akka kaashii ilaalla. Immediate use itti fayyadamna yoo ta'e jechuudha. Immediate use yeroo barbaannetti saatii barbaanne keessatti salphumatti itti fayyadamuu dandeenya yoo ta'e, riskii tokko malee itti fayyadamuu dandeenya yoo ta'e jechuudha. Kaashii jalatti ramaduu dandeenya jechuudha. Amma paper money maallaqa of harkaa qabdan waraqaa saantiba of harkaa qabdan saatii immediate use itti fayyadamuu dandeessu. Cheekileen warri jennu kanneen akka money on hand or deposit gaafa jennu immoo demand deposit kan jennutu jira jechuudha. Demand depositiin kun yeroo barbaaddanitti amma baankii keessa deposit gootaniittu garuu saatii barbaaddan baastanii itti fayyadamuu dandeessu yoo ta'e inni kun maal jalatti ramadama jechuudha? Kaashii jalatti ramadama jechuudha. Kaashii jalatti ramadama. Kanneen akka post dated warri jennu kuni warreen excluding jedheen caqaseeru kuni akka receivabliitti malee akka kaashiitti hin fudhatamanii jechuudha. Kaashiin kuni maalidha? Portabiliidha yookiis immoo compact salphumatti gara bakka tokko bakka biraatti kan yontini port gochuu dandeenyu jechuudha. Most liquid readily available for any purpose at any time jedha definition isaa kana. Readily most liquid jechuun salphuma immediate use itti fayyadamuu kan dandeenyu. Readily available for any purpose at any time jedha. Saatii barbaaddanitti
parpasii barbaadaniif itti fayyadamuu yoo dandeessu ta'e jechuudha. Isa kana maal jalatti ramaddu jechuudha? Kaashii jalatti ramaddu jechuudha. Sustainable for misuse or theft or misappropriation jedha. Kaashiin kuni maalidha? Misuseif saaxilamaadha yookiis hannaaf salphumatti saaxilamuu danda'a. Yoo argitu ta'e jechuudha. Maallaqa isin of harkaa qabdan tokko salphumatti hannaaf saaxilamaadha. Salphumatti hattuun kiisii keessaa isin fudhachuu dandeessi. Akka warra kaanii miti. Salphumatti maalidha? Misuse yookiis dogoggora garaagaraaf salphaatti saaxilamuu danda'a. Akkasuma immoo hannaaf salphaatti saaxilamuu kan danda'udha jechuudha. Kaashiin kun jechuudha. So inni kan biraan acceptable for deposit at face value or currency or checks jedha. Maalidha? Deposit at face value yookiin interesting kan irratti hin lakkaa'amne jechuudha. Kaashiin kun salphaatti yeroo barbaadan baasuu dandeessu waan ta'eef maalidha? Acceptable for deposit at face value kan inni jedhu jechuudha. Face value isaaniidhaan malee kan fudhatamu interesting irratti hin jedhu. Inni kan biraan medium of exchange jedha. Medium of exchange bittaaf gurgurtaaf kan itti fayyadamnu jechuudha. Yookiis har'a gabaa keessatti kan argitan kennitanii good and service tokko maal gootu service tokko yoo fudhattan kaashii amma kan kennitan sun akka medium of exchange itti kan sin fayyadu jechuudha. Inni kan biraan common denominator jedha. Yookiin safartuu waan hundumaati. Isarra dhaabbanneet kan nuyi kan biraallee safaruu dandeenyu jechuudha. Common denominator kan nuyi jennuun kaashiin bifa kanaan hin fayyadaadha. Inni kan biraan cash equivalent kan jennu. By themselves they are not cash but maalidha? Ofii isaaniin kaashii miti. Cash equivalent kan nuyi jennu kun jechuudha. Garuu kaashii fakkaatu yookiis maalidha? Short term highly liquid investment that are both readily convertible to known amount of cash or so near their maturity that market value is relatively insensitive to change in interest rate. Maalidha? Cash equivalent kan jennu kun akkuma isiniin jedhe ofii isaaniin kaashii miti. Garuu maalidha? Short termii fi highly liquididha. Kana jechuunis salphumatti jijjiiramuu danda'u gara kaashiitti. Gara kaashiitti salphaatti jijjiiruu yoo dandeenye cash equivalent jenna. Kan biraan immoo riskii tokko malee yookiin riskiin isaan geessisan gara kaashiitti jijjiiruuf jechuudha. Gara kaashiitti jijjiiruuf riskiin isaan geessisan salphaa yoo ta'e yookiis immoo maalidha? Interest rate jijjiirama interest rate irratti insensitive yoo ta'an yookiis yoo interest rate jijjiirame duukaa baay'ee kan hin jijjiiramne yoo ta'e maal jenna? Cash equivalent jenna. Salphaatti gara kaashiitti jijjiiramuu danda'u yookiis immoo interest rate insensitive dha jechuudha. Cash equivalent yoo interest rate jijjiiramaa deeme baay'ee kan duukaa hin jijjiiramne. Fakkeenya kana treasury bill kan jennu ni jira. Commercial paper kan jennu ni short term investment kan jennu jechuudha. Haala salphaan gara kaashiitti jijjiiruu kan dandeessan. Yeroo kaashiin sana hin qaatame fakkeenyaaf salphaatti gara kaashiitti jijjiirachuu kan dandeessan kan akka treasury bill, commercial paper gara fuulduraatti gadi fageenyaan ni ilaaltu maal akka ta'a warri kuni warreen akkasii kunni maalidha jechuudha? Cash equivalentidha jechuudha. Inni kabiraan restricted cash kan jennu restricted cash gaafa jennu immoo cash that is not available for general use jedha. Cash equivalent kan jennu general useif kan itti fayyadamnu restricted kan ta'e jechuudha. Specific purpose tokkoof kan itti fayyadamnu restricted cash jenna jechuudha. General useif itti fayyadamnu warra kana. Specific malee fakkeenyaaf petty cash gara fuulduraatti ni ilaalla. Petty cash ni maalidha? Restricted cash dha. Specific purpose tokkoof kan dhaabbate jechuudha. Malee waan garaagaraaf itti fayyadamuu hin dandeenyu. Kun kanaafidha jenne specific goone kaashii kana kanaaf fayyadamna jennee gaafa adda baasnu maalidha? Restricted kaashiidhaan. Fakkeenya isaa petty kaashii gara fuulduraatti ni ilaalla. Ammaaf restricted kaashiin maal akka ta'e qabadha jechuudha. Inni kan biraan reporting of kaashii. Inni murteessaa kan biraan maalidha? Reporting of cash. The statement of financial position or balance sheet report amount of cash available at a given point in time jedha. Financial statement irratti kaashiin
bakka lamatti kan inni riippoortii ta'u. Tokko statement of financial position irratti argattu, lama statement of cash flow kan jedhu waa'ee kaashii qofa irratti kan xiyyeeffatu ni jira. So statement of financial position irratti jalqaba current asset irratti kan nuyi riippoortii goonu jechuudha kaashii keenya. Jalqaba irra kan inni mul'atu current asset keessa. Kaashiin current assetidha. Isuma yeroo riippoortii goonu maalidha? Jalqaba irra kaash jennee kan nuyi galmeessinu jechuudha. Kaashiin jalqaba irra kan riippoortii taatu. Statement of cash flow keenya immoo akkuma isiniin jedhee maalidha? Soortii yeroo chapter 1 keessatti ilaalleerra kaashiin tokko maalitti bahe? Maalitti fayyadamne? Eessa soorsiin isaa immoo kan jedhu kan nutti agarsiisudha. Waa'ee kaashii qofa irratti kan xiyyeeffatu statement of cash flow kan jedhu irratti argannaa jechuudha. Kaashii keenya yeroo financial statement qopheessinu statement of financial position or balance sheet kan jennuu fi statement of cash flow irratti jechuudha kan nuyi riippoortii goonu kaashii keenya. Statement of financial position irratti jalqaba current asset irratti kan nuyi list goonu jechuudha kaashii keenya. Inni ka biraan kan nuyi ilaallu control over kaashiidha. Kaashiin akkuma beekamu yeroo duraa maal jenneerraa misuse theftiif yookiis misappropriationii fi salphumatti saaxilamaadha waan jennee fi kanaaf maal nu barbaachisa ree kontiroolii nu barbaachisa jechuudha. So kontiroolii kanallee ni ilaalla jechuudha. Purpose of internal control kan jedhu mee waliin ilaallu. Internal control consists of method or measure adopted to one safeguard asset keenya eegumsa gochuuf jechuudha. To enhance accuracy and reliability of account records jedha. Accuracy isaanii yookiin amanamummaa yookiin dhugummaa isaanii maal gochuufidha? Fooyyessuuf jechuudha. Inni ka biraan increase efficiency of operation jedha. Inni dhuma ensure compliance with laws and regulation kan jedhudha jechuudha. Internal control kan inni of jalatti hammatu jechuudha. Asset keenya safeguard gochuuf accuracy yookiin reliability account record keenya enhance yookiin fooyya'aa yookiin fudhatamaa akka ta'e gochuuf jechuudha. Efficiency operation keenya ga'umsa operation keenya dabaluuf illee kan nu fayyadudha. Inni ka biraa akka ensure compliance with law and regulation kan jedhu seeraa fi yookiis regulationii kana duukaa akka nu walii galu gochuuf jechuudha kan nu barbaachisa internal control. So gaafa internal control keenya kana kaasnu maaltu dhufa? Fraud kan jennu jechuudha. Fraud maal akka ta'e waliin ilaalla tokko as keessatti jechuudha. Control over cash gaafa jennu maalidha? Achi keessa maaltu jira? Fraud kan jennu jechuudha. Fraud jechuun maalidha? Dishonest act by an employee that result in benefit to the employee at the cost to the employer jedha. Kana jechuun yeroo hojjetaan tokko maal godhudha? Dhimma mataasaa yookaas immoo bu'aa mataasaaf hojjetu jechuudha. Kana keessatti dishonest amala hin fudhatamne yookiis immoo yeroo employee yookiin hojjetaan tokko bu'aa mataasaaf jedhee eenyuun miidhuudha? Hojjechiisaa sana miidhu maal jenna? Fraud jenna jechuudha. Yeroo dhimma mataasaaf jedhee maal godhu? Hojjechiifataasaa sana miidhu jechuudha employee keenya jechuudha. So isa kanaaf immoo faaktarii sadiitu jira jechuudha. Fraudiin kun akka uumamuuf faaktarii sadiitu jiru. Isaanis maal kan jennudha? Isaanis tokko pressureidha, tokko opportunityidha. Inni sadii rationalizationidha. Tokko fraudii kan inni hojjetu jechuudha. Yookiis immoo maal jedhama inni kun hanna yookiin saamicha immoo maal jenna afaan Oromoosaatti kana waan sadiitu sababa ta'a kan akka inni godhuuf jechuudha employee tokko. So isaan keessaa maalidha? Inni tokko pressure dhiibbaa yoo jiraatedha inni fraudii hojjechuuf kan inni kaka'umsa argatu jechuudha employee tokko. Inni lammaffaa opportunity carraa yoo argate, inni sadaffaa rationalization sababeessuu kan nuyi jennu jechuudha. Tokko tokkoon isaanii maal akka ta'e haa ilaallume. Pressure is what motivates the fraud in the first place. The individual may have financial problem, addiction like gambling, shopping or drug, or pressure to show good performance or result jedha. Maalidha? Fraudii kan jennu kuni pressure kan jennu kuni tokko maalidha jenne? Pressurein fraudii kanaaf fraudii employee tokko fraudii akka hojjetuuf kan saaxiludha jenneerra. Kanaaf iyyuu amma
Maalidha pressure gaafa jennu nam tokko maalidha yoo ta'e financial problem rakkoo maalii qaba yoo ta'e maallaqaa yoo qabaate jechuudha. Sababii maalirraa ka'ee jechuudha. Amma nam tokko addiction yookiis immoo suusiisa jennu kanneen akka suusii qumaaraa qaba yoo ta'e kanneen akka maalii shopping drugs kan jennu kana yoo qaba ta'ee suusii akka kanaa yoo qaba ta'ee maalidha isaan kuni maaliif motivate godhu fraudii motivate godhu jechuudha. Fraudii motivate godhu maaliif isaan kana irratti performaansii guddaa agarsiiseera yoo ta'e manni kun gaafa maallaqni isaan qattu tokko maal godhaa financial problem yoo argatu hatuuf fedha qabaataa jechuudha. Yookiis immoo warri kun gaafa isa maal godhani motivate isa godhanii yookiis hati yerootti isa godhan jira jechuudha. Addiction suusiin garaa kun jechuudha. So yeroo kana nana ta'ee murteessaa jechuudha namni kun. Hanna hatuuf murtee godhaa jechuudha. Inni akkas pressure jedhama. Inni ka biraan rationalization jechuudha. Hannaaf kan isa saaxilu yookiis kaka'umsa kan qabaatu kan godhu maalidha rationalization. Inni kun immoo rationalization is when an individual thinks they are justified because they are underpaid or it is for their family or they need it now but they will pay it back before any notice, or the individual justifies the crime in a way that makes it unacceptable or justifiable actidha. Maalidha rationalization gaafa jedhamu sababeessu ani mee sirriitti naa kaffalamaan jiru jedhee gaafa yaadu fakkeenyaaf yookiis immoo maalidha osoo homti na argin dafeetan fudheetan nan deebisa maal gara boodaattu nan deebisa dheet hin fayyadamaa jechuudha. Tariigaa osoo inni hin deebisin maalidha argamuu danda'a. Yeroo argame immoo maalidha fraudii jedhamni kun. Naa kaffalamaan jiru mee baay'isuu anaaf xiqqoo naa kaffalamaa jira. Kun immoo kanaan immoo survive gochuu hin danda'u waan ta'eef maal gochuun qabare hatuu hin qaba dheet murteessaa jechuudha. Karaa biraa immoo fakkeenyaaf nama isa irra caalu tokko yoo arge osoo inni hatuu yoo arge fakkeenyaaf manaajeriinsaa tokko irratti hanna wayii argee beeka yoo ta'e maal inni iyyuu hin ta'uu jedhee gaafa inni sababeessu jechuudha. Gaafa sababeessu maalidha rationalization jedhama. Rationalize godheetu sababeesseetu hataa jechuudha. Sababeesseetu hataa jechuudha. Inni kun rationalization jedhama. Inni ka biraan opportunity yookiis carraa gaafa argatu jechuudha. Namni employee tokko hojjetaan tokko hannaaf kan saaxilamu hatuufi kan inni motivate ta'u maalidha opportunity gaafa argate. Opportunity kan jennu immoo is created when there are weakness in control or individual things they want to get fault because nobody is reviewing their work jedha. Kana jechuun namni isaan argamu insufficient control jira yoo ta'e jechuudha. Namni isaan sirriitti eegu isaanii waan yoo hin jiraanne yookiis carraa argata hannaaf jechuudha. Karaa bira maal jechuudha namni isa ilaalu hin jiru hojii isaa kana namni gamaggamu hin jiru. Kanaafiyyuu maalidha yoo na ta'e namni na qabu hin jiru jedha. Yoo na ta'e namni na qabu hin jiru waan ta'eef maal dhare hatuu hin qabu. Maal hin argamtu namni si argu hin jiru. Kana yeroo akkasii opportunity yoo argatudha jechuudha kan hin hatu. So kanaafiyyuu fraudii kan saaxilan kanneen akka pressure, rationalization fi opportunity kanneen sadanidha jechuudha. Kanneen sadanidha jechuudha. Yeroo kana yeroo sababa sadan kanaafi kan inni motivate ta'u hannaaf jechuudha employee tokko jechuudha. Yookiis saamicha yookiin hannaa kanaafi jechuudha. Inni ka biraan 5 primary components jedha. Controlling kun jechuudha. Internal control kan jennu componentii shan qaba. Innis control environment, risk assessment, control activity, information and communication, monitoring kan jennu kana shanan qaba jechuudha. Nuyi garuu as keessatti xiyyeeffannoon keenya control activity kanadha jechuudha. Control activity kana irratti xiyyeeffanneetu waliin ilaallaa jechuudha. Kanneen sadan keessoo irra ilaala waanuma salphaadha. Xiyyeeffannoon chapterii kana as keessatti maalidha? Control activity kanadha. Mee control activity kana waliin haa ilaallu. Control activity kan jennu policy or a procedure to ensure that management directives are carried out. Kana jechuun control activity kun maalidha jechuudha? Policy yookiis imaammata yookiin adeemsa itti maal godha manaajmentiin qajeelfama isatti kennamee raawwachaa jiru agarsiisudha jechuudha. Kanaafi control activity kun immoo waan meeqa qabata? Tokko maal qabata? Establishment of responsibility kan jennu kana jechuudha. Establishment of responsibility dha.
segregation of duty kan jedhu jira, human resource control kan jennu ni jira. Gara ja'a waan akkasii qabata. Tokko tokko waliin haa ilaallu as keessatti. Maalirraa eegalle establishment of responsibility kan jennu irraa jechuudha. Establishment of responsibility gosa internal yookiis control activity keessaa tokko ta'ee innis maalidha? Control is most effective when only one person is responsible for a given task. When only one person, namni tokko qofti maalidha? Hojii itti kenname tokkoof maalidha? Itti gaafatamummaa fudhachuu yoo danda'e jechuudha. Nama tokko qofaatu jechuudha. Establishment of responsibility often requires limiting access to authorized person and then identifying their personality. Amma kaashii recording kaashii yoo ta'e nama tokko qofa caalaa jenne record kan godhu caalaa jenne adda baasuu qabna jechuudha. Caalaadha kan adda baasu kan record godhu namni kabiraan kaashii kana record godhuuf gochuu hin qabu jechuudha. Caalaa jennee takka adda baasne yoo jiraan caalaa qofaatu maal gochuu qaba jechuudha? Record gochuu qaba jechuudha. Sababni isaa soo maaliifidha? Namni itti gaafatamummaa fudhachuu danda'u amma fakkeenyaaf fraudin tokko yoo gaggeeffame jechuudha. Eenyutu fraudii sana gaggeesse jennee yookiis immoo sababii eenyuufidha jennee adda baasuu kan nuyi dandeenyu. Yookiis amma caalaatti record keeping irratti hojjetaa jennaa. Fakkeenyaaf hanni tokko yoo raawwate jechuudha. Caalaadha kan hata yookiis akka hatamuuf sababa kan ta'e caalaadha jennee adda baasuu dandeenya. Itti gaafatamummaa sana fudhachuu kan danda'u nama tokko yookiis as keessatti caalaa isa jennee fudhanne kana jechuudha. Nama tokkotu adda bahee itti gaafatamummaa sana fudhachuu qaba jechuudha. Ammasoo record keeping kanarra nama 2-3 hojjeta yoo ta'e fakkeenyaaf osoo fraudiin tokko gaggeeffame eenyudha jennee itti gaafatamummaa sana fudhachuu kan danda'u hin jiru jechuudha. Namni tokko jechuudha. Isa kanatu balleesse inni adda baasuu hin dandeenyu jechuudha. So kanaafiyyuu maalidha? Authorized personnel identify gochuu qabna. Hojii tokkoof nama kanatu itti gaafatamummaa fudhachuu qaba jennee adda baasuu qabna jechuudha. Establishment of responsibility kan jennu isa kanadha. Inni kabiraan segregation of duty. Different individuals should be responsible for related activity. Kana jechuun immoo namoonni garaa garaa maal gochuu qabuudha? Hojii wal fakkaataaf maalidha? Namoota garaa garaatu hojii wal fakkaataa irratti maalidha? Itti gaafatamummaa fudhachuu qaba. Amma fakkeenyaaf kaashii record gochuu fi kaash payment raawwachuun hojii wal fakkaataadha. Garuu different individualiitu maal gochuu qaba? Responsibility akkasii fudhachuu qaba. Namoota tokkorra kaa'uu hin qabnu jechuudha. Namoota tokkorra kaa'uu hin qabnu. Record kan godhus kan pay godhus nama tokko miti jechuudha. Nama tokko ta'uu hin qabu jechuudha. Nama garaa garaa ta'uu qabu. Hojiin sun relativiidha garuu walitti dhufeenya qabu jechuudha. Hojiin sun garuu maalidha? Different individualiin hojjechuu qabu jechuudha. Nama tokkorra kaa'uu hin qabnu. Hojii garaa garaa itti gaafatamummaa hojii garaa garaa nama tokkorra kaa'uu hin qabnu. Adda adda ta'u. Record keeping yoo caalaan hojjete payment irra immoo pay kan gochuu qabu immoo yoo payment raawwate immoo tolaan raawwachuu qaba jechuudha. Segregation of duty. Different individualiin related activity irratti bobba'uu qabu jechuudha. Nama tokkorra record kan godhus payment kan gaggeessus caalaa ta'uu qabu jechuudha. Yoo caalaan record godhe tolaan immoo payment kana gochuu qaba jechuudha. Example jedha. Responsibility of record keeping for an asset should be separate from physical custody of an asset. Assetii namni galmeessu tokkoo fi namni eegu sun jechuudha. Assetii sana kan namni eegu sunii fi namni record godhu sana assetii sana maalidha? Nama garaa garaa ta'uu qabu jedha. Kanadha segregation of duty kan jennu. Segregation of duty kan jennu kanadha. Inni kabiraan documentation procedure jedha. Kana jechuun immoo company should use pre-numbered document and all documents should be accounted for jedha. Kana jechuun kaampaaniin tokko maal gochuun dursanii lakkoofsi isaanii kan beekame tokko jechuudha. Dokumentii kontraata raawwatame tokkoo fi dokumentiileen jiran dursanii lakkoofsi isaanii beekamuu qabu. Isaaniyyuu bifa orderii qabaataniin jechuudha. Bifa orderii isaaniitiin jechuudha. Lama asirraa akka argaa jirtan kana asirraa argaa jirtu yoo ta'e documentation procedure kana gaafa jennu
nambarii dhala inni jalqabaa nambariin 123 jedha 0124 jedha inni taan 0125 pre numbered baay'inni isaanii beekamaadha innis immoo bifa orderii isaaniitiin taa'uu qabaa jedha inni tokkoffaan inni ixaani inni sadaffaa arfaffaan bifa kanaan taa'uu qaba dokumentiin sun immoo pre-numberedidha dursa lakkoofsa isaanii yookiin baay'inni isaanii beekamuu qabaa jedha employee should promptly forward document for accounting into to account department jedha dokumentii jechuudha kontraata gaggeeffame tokkoof maal gochuu qabaa jedha dokumentii yookiin sanada sana maal gochuu qabaa jedha employee dafee yookiin ariitiidhaan maal accounting entry yookiin akka inni galmaa'uuf gara maalitti dabarsuu qabaadha accounting department itti dabarsuu qabaadha kanaaf iyyuu documentation procedure jechuun pre numbered yookiin dursanii lakkoofsaanii kan beekamu yookiin baay'ina isaanii beekamuu qaba innis immoo bifa orderii isaa eeggateen kan taa'uu qabudha inni sun maaliif salphaatti dogoggoraaf yookiin immoo fraudii illee saaxilamuu danda'u jechuudha bifa tartiiba sanaa yoo ta'e jechuudha aluma dokumentii yookiin dokumentii paymentii agarsiisu tokko dafnee yoo dabarsine yookiin keenya bifa orderii isaatiin salphaatti hannaaf saaxilamuu waan hin dandeenyeef kun nu barbaachisaa jechuudha physical control kan jennu kun immoo restrict access or securing access to assessment or information jedha asset or information jedha so inni kana jechuun immoo physicalidha kan control goonu inni kun kana jechuun amma fakkeenyaaf akkuma sirraa argitan lookiin argitu password argaa jirtu yookiin qulfii kana jechuudha maalidha locked warehouse or storage cabinet for inventory record amma assetii keenya bakka hannaaf hin saaxilamne yookiin storage warehouse qopheessine achi keessatti immoo itti qollofnee kaa'uu jechuudha yookiin immoo itti cufnee kaa'uu passwordii fayyadamu jechuudha computer yoo ta'e imma passwordii cimaa ta'e fayyadamu televizyinii waan kana hordofuu danda'u sirriitti qabaachuu danda'u alarmii yookiin immoo yeroo hanni tokko raawwatu yeroo employeen tokko hanna tokko raawwachuuf jedhu kan isa saaxilu alarmii yookiin dammaqsituu kana qabaachuu jechuudha warreen akka kanaa kun maalidha physical control warra jennuunidha jechuudha physical control amma time clock for recording time worked amma time clock saatii hamma employee tokko hojjete mul'istu tokko illee qabaachuu danda'u so warri kun physical controlidha physically maal godhu fraudii kana dhorkuuf nu fayyadu jechuudha employee tokko akka hinanni gochuu kan danda'anidha jechuudha physically jechuudha warri kun kanneen akka qulfiidha inni passwordii garaa inni yoo computer ta'e warreen akka kanaa kun physical control jedhamu I think hubattanii ta'ee yaada inni kabiraan independent internal verification jedha independent internal verification kana jechuun immoo records predically verified by an employee who is independent jedha kana jechuun waan accountantiin tokko galmeessu kaashiriin tokko galmeessaa turte yookiin record keeperiin tokko galmeessaa turte maal gochuu namni dhuunfaan tokko independent kan ta'e maal gochuu qaba irra deebi'ee verify gochuu qaba verify kan godhu jiraachuu qaba independent internal verification kan jennu jechuudha irra deebi'ee waan accountantiin tokko galmeesse dhugummaa isaa sana mirkaneessuuf maal independent personiin tokko maal gochuu qaba irra deebi'ee cheekii gochuu qaba jechuudha check and balance jedhama miti CVT keessatti yoo achi keessa discrepancy hin jiraate yookiin immoo wanti dogoggora ta'e yoo jiraate tokko yookiin wanti sirrii hin taane tokko yoo jiraate maal godhaa hin dabarsaa jechuudha gara manaajimentiitti dabarsaa jechuudha inni kun kanaaf irra deebi'ameet wanta record ta'a kaashiriidhaan record ta'a ture yookiin accountantiidhaan record ta'a ture tokko nama tokko individually tokkotu independent kan ta'e jechuudha sanatu maal godhaa irra deebi'ee maal godhaa cheekii godha waan galmaa ture yoo achi keessa rakkoon jiraate gara manaajimentiitti dabarsaa inni kun independent internal verification jedhama inni kan biraan human resource control humna namaa yookiin immoo as keessatti maal ilaalla bond employee who handle cash jedha inni kan biraan rotate employee duties or recur verification conduct background checks jedha bond employee gaafa jennu maal jedha bonding means having insurance protection against theft or asset by being
honest employee. This is often referred to as fidelity insurance. Fidelity insurance contribute to safeguarding of cash in two ways jedha. First, fidelity insurance qabaachuu, insurance protection qabaachuu qabaadha. Human resource controlling kun. Inni kun immoo maaliif fayyada? First jedha, the insurance company carefully screens all individual before adding them to policy and may reject risky applicants. Insurance protection kun yookiin fidelity insurance kan jennu kun maal godha? Employee kana maal godha? Sirriitti waa'ee isaanii adda baasaa jechuudha. Sirriitti qoratee adda baasaa. Employeen sun riski employee yoo ta'an maal godha? Salphumatti reject isaan godha jechuudha. Inni kan biraan bond employee know that the insurance company will vigorously prosecute all offenders, so they have incentive to act honestly jedha. Maal godha? Sirriitti waa'ee employee sana adda yoo baase jechuudha. Insurance company suni maal godha? Offenderii ta'uu isaanii dhiisuu isaanii sirriitti adda baasaa. Yoo offenderiidha ta'e employeen sun maal godha? Salphumatti reject isaan godha jechuudha. Inni kan biraan rotated employee duties and require verification jedha. Rotated gaafa jedhu cash disbursement irra kan hojjetu tokko maal godha? Cash receipt irra sagalcha. Cash disbursement immoo maal disbursement irra kan hojjetu immoo maal godha jechuudha? Gara cash receipt irra. Responsibility isaanii kana wal jala jijjiireetu ilaala jechuudha. Wal jala jijjiireetu ilaala. Rotated employee kan jennu kun. Fakkeenyaaf record keeping yoo ta'e maal godha? Cash disbursement irra akka inni hojjetu godha. Yeroo wal jala jijjiiree ilaalu kana maal godha? Fakkeenyaaf receipt irra kan hojjetu kaashii sana yoo hin hata ta'e inni sun immoo hatuu dhiisuu danda'a. Yeroo kana gidduutti rakkoo hin argaa jechuudha. Fakkeenyaaf karaa biraa immoo require vacation jechuudha. Vacation laata boqonnaa akka inni argatu laataaf jechuudha. Amma akkaawuntaantii tokko yoo ta'e boqonnaa kennaaf amma kaampaanii sun yeroo murtaa'eef ji'a tokko sana keessatti maal godhaa? Isa duraa fi isa ammaa wal bira qabee ilaalaga. Isa dura record ta'aa tureef akkaawuntaantiin duraa sun record gochaa turee fi kan ammaa wal bira qabee ilaala. Ji'a tokko sana keessatti gaama garaagarummaa cimaa yoo jiraate akkaawuntaantiin vaakeeshinii fudhate yookiin boqonnaa fudhate sun akka hataa ture saaxilaa jechuudha. Yeroo sana akka inni hataa ture saaxilaa jechuudha. Irratti baramaa jechuudha. So ji'ittii kana gidduutti rakkoon kun argamte akkaawuntaantiin sun akka hattu yookiin rakkoo raawwachaa jiru irratti baramaa jechuudha. Kanaafidha human resource control kan jennu yookiin vaakeeshinii kan inni kennuuf jechuudha. Inni kan biraan conduct background check jedha. Dudduuba isaa jechuudha. Namni kun hawaasa keessatti maal fakkaata yookiis amma background isaa history dudduuba isaa qorachuu jechuudha. Namni kun hattuudhaa duraan jedhee namoota garaagaraa irraa qorachuu, hawaasa inni keessa jiraatutti amala akkamii qaba namni kun jedhee qorachuudha jechuudha. Inni human resource controlling kan inni haammatu jechuudha. Kanaaf control activity kan jennu warreen kana hunda of keessatti haammata jechuudha. Kutaa kana keessatti kanumaan nu gaanatti fakkaata. Kutaa ittaanu bank reconciliation kan jedhu siniif qabadheen dhufa. Ammallee kanan siniin jechuu barbaadu maatii chaaneelii keenya warreen taane subscribe gochuun maatii chaaneelii keenya ta'an siniin jedha. Horaa bulaa galatooma nagaan tura.